Sumayyaa Tasfaayee Rabbiin akkuma ati himimmaan boottee buuftee kanatti haadha kan kee maatii kan kee hunda Rabbiin giddiin qabu danda'aadha. Waan dadhabeen qabu akkuma si qajeelchee gara amantii Islaamaa si fidee Islaamummaa keessa gassi dhaabee nama Islaamummaa taqabbalee diinii Rabbii baratee bakka guddaa ga'e Rabbi si taasise kan sillee Rabbuma si mul'isee gara amantii Islaamaa kana si fide. Akkuma sitti mul'ise san warra keellee Rabbitti mul'isee gara amantii Islaamaa si haa fidu. Namni haadha ofii tajaalatu irraa yoo ba'u itti dhaga'ama. Inshaallah Rabbiin haadha ta'e bichaa miti. Maatii kee kullii, zarii kee kullii, fira kee kullii Rabbiin gara amantaa Islaamaa haa fidu. Rabbiin itti haa mul'isu. Amantaa Islaamaa kana amantii dhugaa kana Rabbi itti haa mul'isu. Namni nama ofii namni amantaa biraa intalti isaanii yoo gara amantaa diinii Islaamaa dhufte ni jibbanii ittiin dhiyaatanii hin dubbisanii haadha ofii osoo wal jaalatan amantii Islaamaa ka caalu waan hin jirreef haadha ofii tajaalatan tanallee dhabanii jechuudha. Rabbiin si haa laaffisu akkuma ati haadha teetii yaaddee boottee kanatti inshaallah Rabbiin si haa gammachiisu. Haadha tee obboleeyyan kee firoottan kee kulli osoo ati hin niyyatin namni hundi isaatu gara amantii Islaamaa dhufee Rabbiin qalbii tee si haa gammachiisu. Gara amantii dhugaa gara amantii rahaa ofii dhufte kanatti haadha teellee fiduuf yeroo hedduu ni dubbatta jechuudha. Akkuma yaada keetii akkuma niyyaa keetii Rabbiin siif haa guutu. Abshir Rabbiin haajaa muraada si haa guutu. Akkasuma obboleeyyan birallee gara amantii Islaamaa dhufanii haadha ofii maatii ofii sababa amantii Islaamaa qabataniif jibbanii gargar ba'anii osoo haadha ofii jaalatanuu osoo maatii ofii jaalatanuu amantii Islaamaa kanaaf waan isaan jibbaniif adda jiraataa jiran hedduutu jira. Rabbii walumaa galatti hunduma keessanuu Rabbi isiniif haa laaffisu. Wallaahi baay'ee gammanna. Garuu dammoo wanti harka irra caalaa xiqqoo namatti ulfaatu osoo haati nu deeche Islaamummaan dhalakka duutu taate dhumni isaa jahannama. Inna fuulli kolfeef keessi gammachuu hin qabu. Kan irratti bicha du'aa nu godha. Baay'ee ulfaata. Maaliif rahmatuma Rabbiyyuu kadhachuu hin dandeenyu, irraa sadaqachuu hin dandeenyu. Wallaahi keessi koo baay'ee kan nama daawwishii kanaanidha. Akkuma ati gammatte isaan Bani galagaafo ni dandeessa ni dhageessa muraada guutima. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota YouTube channel kiyya jalatti argamtan welcome ashamaar kafuunee hundi keessanuu amantii kutaa ganda osoo hin jenne baga jiraattanii salamtaa isin gaafachuun daganne obboleeyyan kiyya hundumti keessanuu warroonni haroo taatanillee welcome baga nagaan gama YouTube channel kiyya dhuftanii isin simadhee jira. Videoon kiyya isinitti tolee like share subscribe godha. Warroonni haroo taatan subscribe gochuu hin dagatinaa. Subscribe isin bira gurraachatti taanan gattuqaa isiniin jedha. Warroonni durallee like share gochuu hin dagatinaa. Egaa hordoftoota kee warroonni jalqaburraa hanga ammaa nafaana turtaniif viidiyoo kiyya commenti like share naa gootan hedduu tokko naaf galatooma. Galanni keessan dachaa haa ta'u isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyya videoon kee karraa waa'ee Sumayyaati. Booyinsi isii baay'ee garaa nama nyaata. Rabbiin inshaallah haajaa muraada isii haa guutu. Akkasuma obboleeyyan keenya hundumti keessanuu kan gara amantii Islaamaa dhuftanii maatii keessan dhabdanii Rabbiin isiniif haa laaffisu. Amri kulli maatii ofii osoo jaalatan dhabuun ni ulfaata. Amantaa dhugaa amantaa Islaamaa kana wanni caale hin jiru. Akkuma isin Rabbiin gara amantaa Islaamaa isinitti ibsee garana isin fide kana maatii keessanillee firoottan keessan dhaana ahli keessan kulli Rabbiin gara amantaa Islaamaa fide keessan isin haa gammachiisu. Maatii keessanii makkamtanii gammachuun maatii keessa wajji akka jiraattan gammachuun haadha teessa wajji akka jiraattan Rabbiin gara amantaa Islaamaa isin haa fidu. Abshira Rabbiin haadhallee abballee firallee isinii ta'ee waa hundaa ka isinii waa hundaa godhu ka isa caalu karaan biraa waan hin jirreef abshira. Qalbiin teessaniin shaagalin Rabbumatu jira isinilleef gaafa tokko Rabbiin laaffisee itti ibsee maatii keessan kana kaarra Islaamummaa maa qabattanii fi isin jibbe kana itti ibsee gara Rabbii fidee isin gammachiisuun hin mala. Rabbiin hin tura malee furmaata namaa fiduun hin hafu. Du'aa hima godhaati. Rabbi isiniif haa laaffisu. Abshiraa isinitti dhagamina. Maatii ofiitiin adda ba'u maatii ofii sagalee yoo dhaban maatii ofii yoo ol quban qabne
qalbiin nama gammachuun qabdu jechuudha. Maaliif mimmaan buustee bootti jechuu Sumayyaani. Akkasii Rabbiin halaaf isa hordoftoota kiyya hunduma keessan Rabbiin maatii keessan gara amantaa Islaamaa fide isin haa gammachiisu qalbii keessan rahaa isinii haa kennu. Viidiyoon kee karraa kana fakkaata.